Yaa'ii mootummoota gamtoomanii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffate biyya Iskootlaand magaalaa Glasgow keessatti gaggeeffamaa jiru irratti pirezidaantii Yuunaayitid Steetsi Joo Baayiden biyyi isaanii gara yaa'ichaatti deebi'uu ibsaniiru. Akkuma kanaan pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp tarkaanfii fudhatanii turanii fi dhiifama gaafachuu isaaniis ibsaniiru. Jaallanneen dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Walgahii tokkummaan mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Glasgow Scotland keessatti gaggeeffamaa jiru irratti baandiin uffata aadaa biyya Scotland uffatanii mormaa ol immoo fakkii hoogganoota addunyaa kaa'atan agarsiisannaa dhiyeessan qabsaa'onni waa'ee qilleensa naannoo calliinsaan ilaalaa turan. Biyyoonni dureeyyiin kanneen faalama qilleensaa hordofsiisan gama hanqisuun hatattamaan tarkaanfiin fudhannee jedhan. Hojii gaggeessaa waliigalaa kan Oxfam Daanis Siriskaandiraa akka jedhanitti. There they are in a hot air band in Glasgow. What we need is action. Kunoo baandii hot air jedhamu kan Glasgow ilaalaa jiran kan nuti barbaannus tarkaanfiin akka fudhatamudha jedhan. Pirezidaantiin United States Joe Bidenis isuma kana waadaa seenan. We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table but hopefully leading by the power of our example. United States deeggarsa ishee laattu marii gaggeeffamu irratti qofa otoo hin taane humna qabduun fakkeenya qooda hooggansaa gama hojiin akka qabaattu addunyaatti agarsiifnaa jedhan. United States bara bulchiinsa Trump marii waa'ee jijjiirama qilleensa addunyaa irratti hirmaachuu dhabuu isheef gadduu isaanii Biden ibsanii jiru. We apologize for the fact the United States, the last administration pulled out of the Paris Accords and put us sort of behind the eight ball. Bulchiinsi United States inni darbe waliigaltee Paariis keessaa ba'uusaaf dhiifaman gaafadhaa akka jedhan Biden kanaaf jecha booddeettaaf ne jirraa jedhaniiru. Faalamni qilleensaa akka hamaatti kan isaan miidhe biyyoonni guddataa jiran biyyoonni dureeyyiin faalama qilleensaa dhabamsiisuuf gargaarsa maallaqaa kennuuf waadaa seenan kan waggaatti $100 biliyoona kennuusan akka hojiirra oolchan barbaadu. Waggaa 3 booda jechuun bara 2024tti waggaan $3 biliyoona kennuuf ka jiran ta'uu kan ibsan Biden kunis faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Garuu kana gochuu danda'u yoo ta'e hin beekamin jira. Waaltaa Strategic and International Studies jedhamurraa Rachel Elehus akka jedhanitti. I'm unclear whether he has this. Is the backing of Congress to provide assistance to developing countries in meeting climate goals? Biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuuf kaayyoon lafa kaa'atan fiixaan baasuuf Biden maallaqa jedhan kana kennuuf deeggarsa koongiraasaa ni argatu yoo ta'e anaaf ifa mitii jedhaniiru. Walgahii kana cinatti Pirezidaant Biden gita isaanii kan Indoneeshiyaa Joko Widodo waliin kan dubbatan yoo ta'u dhiibbaa Chaayinaan geessistu lafti itti dabalaa jiru Indoneeshiyaa ta'uun beekamaadha. Hoogganaan Indoneeshiyaa kun baatii dhufu jechuun muddee keessa pirezidaantummaa biyyootii dureeyyii G20 jedhamanii Xaaliyaanii harkaa fudhachuuf jiru.